abiyyitu ajjeese maal godheettanii hojjechuu deemaa jirtu. Isinii fanimaan Fayyisaa Leellisaa irratti sirrii miti. Kaleessuma Hacaaluu irratti waan deemsitanu hammas Fayyisaa Leellisaa irratti deemsisaa jirtu jechaadha. Namoota kaleessa shira kan hojjeta Hacaaluu feerroo kan arrabsaa ture. Footoo Hacaaluu kan garagalchaa ture. Har'a immoo namootni hooqqattan bolokii keessa nyaattu hin dhufina na bira. Hin dhufin na bira hin dhufin. Na bira hin dhufin qoy bolokii si fan. Bolokii si nyaachis akka kana jechaadha. Dhugaa hin beektanu. Dhugaa hin beektanu. Dhugaa isa hundi ilaallattan soba malee. Ani immoo sobaan hin jiraadhu. Dhugaa isaa dubbadhee dhugaa irratti wareegama. Leellee Fayyisaanis akkanuma jedha. Dhugaa koo nan dubbadha. Addaa kaleessaa Hacaaluu irratti waan Hacaaluu irratti waan hojjetamaa jiru takka takkaan jechaadha Fayyisaa Leellisaa irratti. Kanaaf ilaalaa sooshaal miidiyaa adda addaa waa hunda keessa seenaati ilaalaa waan hojjetamaa jira. Waan adda addaarra seenaati ilaalaa dhugaan eessarra jira. Maal isinii balleessa namichi waan barbaade yoo deeggare mirgan qabu Fayyisaan waan mirgan qabu luka keessaniin fiigeeti luka keessaniin beekamtii argatemu. Luka keessaniin fiigee beekamtii argatemu. Mime luka keessaniin waan nuti jaallanne jaalladhu waan nuti jibbine akkamitti jaallattaadha miti. Kun immoo waan barbaade deeggara mirga isaati. Waan kaleessa Hacaaluu irratti hojjetame har'as sooshaal miidiyaa adda addaa irratti duula banamee jira. Kun immoo kanaaf mootummaan Fayyisaa Leellisaa eegumsa guddaa Fayyisaatiif eegumsa guddaa gochuufii qaba jechaadha. Kaleessa uummata kakkaasuudhaaf isinittan himaan. Kaleessa uummata kakkaasuudhaaf waan hojjetame isinittan himaa. Kadiir Lamuu maal jibbataa ture? Ustaazota ajjeesisuudhaaf irratti hojjetaa ture. Waan kana immoo dhibbaan dhibbatti beektu sagalee waraabnee sagalee ustaazotaa isiniif hinnee jirra. Biyya keessatti bilbilee waan jiru. Ustaazota balleessuuf irratti dalagaa turan nama kakkaasuudhaaf. Waan kana immoo irratti hojjennee wanti kun waan uummata kakkaasuuf waan hojjetaa jiran maqaa jaraa dhoofnee ustaazota biyya keessatti ustaazota biyya keenya biyya keessaa dabarsinee elaa namoota kanatu ustaazota isin irratti duula bananiiru maaltu jira haaraan hammas wa alaikum assalam wa rahmatullah hammas waan kaleessa Hacaaluu Hundeessaa irratti duula Hacaaluu qeerroorraa gara feerrootti Hacaaluun biltsiginnaa maallaqa kennitee jirti. Hacaaluudhaa biltsiginnaani mana kennitee jirti jetanii waan hojjetaa turtan hammas Fayyisaa Leellisaa teettanii duraan dursitanii Hacaaluun maaliin du'e eenyutu ajjeese utuun beekaminiin maqaa adda addaa barreessuuf maqaa adda addaa sooshaal miidiyaa kana irratti gadhiisuu jalqabdan jechaadha. Akkuma kana ustaazota raayyaan kana dubbateera mootummaan raayyaa ajjeesuuf Abubakariin ajjeesuuf raayyaan ajjeesuuf Kaamil Shamsuudhaan ajjeesuuf Ahmaddiin Jabaliin ajjeesuuf jettanii soba propagaandaa Kadiir Lamuu mootummaan kunoo ummanni marsee jara eegaara mana keessa hin jiranu dhokatanii jiru jettee dubbattee jirta. Akka soba ta'e dhibbaan sagalee jaraa waraabnee soba akka ta'e ammas kan jalqabdan Fayyisaa nyaachuudhaaf shira adda addaa hojjettanii naxalaa keessan qopheeftanii iyyuudhaaf boo'uudhaaf qopheessitanii jirtu jechaadha. Maal isin fayyada? Luka keessan hin fiigee luka keessan hin beekamtii argate Oromoo beekamtii kenne moo Aalamatu beekamtii kenneen? Dhalachuu isaayyuu hin beektanu ofii tattaaffatee bootaa hamma kana qaqqabe. Kanaaf
giraawut. Kanaaf waan fayyisaa irratti hamma jalqabame kun mootummaa biyya keessaa eegan mootummaan biyya keessaa fayyisaa nyaachisuuf yookaan fayyisaa irratti duulli baname fayyisaan waan barbaade deeggaruu danda'a waan barbaade dhiisuu danda'a mirga fayyisaa leellisa malee nam tokko kana kennee nam tokko fuuchuu miti. Maalin mootummaa deeggarte kottuu karaa nu deemneen deemi jechuun sheemiidha kun. Waan barbaade yoo deeggare waan barbaade yoo hojjete sheemiidha. Duula addaa maal isin godhe maal isin irraa fuute beekamtii isinii kenne malee akka Oromoo dabale malee madraka alamaa irratti harka isaa diriirsee rakkoo obboleeyyan jaraa ibsate malee maal isin godhe aangoo qabaa Fayyisaa Leellisaan aangoo qabamu waan hojjetaaru qabamu maaliif irratti duultan maal isin fayyada beekaa irratti duuluun maal fayyada wallaalaan ta'ee beekaa irratti duuluun namni waa tokko hojjechuu hin dandeenye waggaa 30 waggaa 40 ummata Oromootiif kan waa tokko bu'aa tokko kan hin buufne waggaa 50 ta'ee Oromoof qabsaa jedhe gizee kana jechaadha. Mee maalan buuse saba kooti saban bahee maalan godhe naannoon bahee maalan godhe anoo Ameerikaan jira anoo Awurooppaan jira bootaan bahee maalin jijjiirama maal fide jedhi obbari malee beekaa irratti qofa duuluun Hacaaluu Hundeessaa irratti ta'e. Hacaaluu Hundeessaa du'a isaa utuu hin dhaga'iniin tiishartii isaa uffattanii baatan. Du'a isaa utuu hin dhaga'iniin naftanyaatu ajjeese Abiyyitu ajjeesise Eertiraan ajjeese jechaadha. Ammas Fayyisaa irratti kanuma jalqabamee jira jechaadha. Kaleessa Hacaaluu qeerroo irraa Hacaaluu feerroo jettanii porpagaandaa addaa oofaa kan turtani ammas immoo porpagaandaa addaa Fayyisaa irratti bantanii jirtu jechaadha. Dhiisaa beekaan balleessinaa hin nyaatinaa hin nyaachisinaa dhiisaa. Wanti argattan waa tokko hin jiru. Waan barbaade haa deeggaru waan barbaade haa dhiisu mirga isaati daa'imaa miti. Waan barbaadu mirga isaati inni daa'imaa miti. Ajandaa keessan irratti yoo hin deemu jedhe kaleessa dubbateera dhugaasaa gatii dubbateef dhugaa malee hojii keessan hojjedhaa hundinuu hojii isaa argachaa jira. Eenyuun yoo ta'u rabbitu hojii isaa haa kennu jennee kadhannanu. Dhugaan yoomiyyuu hin badu. Dhugaanii haqni dhiigni kaleessa gadhamne yoomiyyuu hin badu. Dhageessa miti. Dhiigni kaleessa qeerroof qarree dhangaalasanii jijjiirama kana kan fidan faayidaa tokko miti jarree aangoo barbaachaa fi miti bilisummaa barbaachuudha. Aangoo barbaachuu miti kaleessa qeerroon harka marsee wayyaanee dura kan dhaabbataa ture. Wayyaanee dura kan dhaabbataa taankii dura harka marsee kan dhaabbataa ture. Ofii aangoo barbaachootu hin ta'iniin jijjiirama fiduuf. Jijjiirama dhibban fidee jijjiirama kanaatti immoo qeerroon biyya keessa jiran fayyadamanii fayyadamaas jiru jechaadha. Fayyadamanii jiru ammas fayyadamaa jiru. Kan baadiyyaa magaalaa keessa seenaa jira. Argachaa jira jechaadha. Kan bishaan dhugaatiin arganne kan bishaan eessa kan waraabu argataa jira. Hospitaal waa hunda argachaa jira. Qeerroon kaleessa jijjiirama fide jechaadha. Isin ajandaa keessaniif waan sabaaf hojjete kaleessa Hacaaluu nyaachiftanii sa'aatiidhuma tokko tuun guutiniin maqaa adda addaa baaftanii jechaadha. Maqaa adda addaa. Kanaaf ragaan immoo ragaa miidiyaa wayyaanee galiitti seeniitii ilaali. Miidiyaa wayyaanee waan dabarse seeniitii ilaali. Waan achirra jira ni argatta jechaadha. Hacaaluun sa'aatii meeqatti wareegame sa'aatii meeqa irratti gurraacha tuffatame sa'aatii meeqatti tiishartiin attamamee ba'ee uffatame. Ijoolleen dhugaa barbaada. Dhugaa isaa argata. Sa'aatii meeqatti Hacaaluu meeqatti tiishartiin Hacaaluu qophaa'e. Halkaniin siluma qopheeffatanii akka Hacaaluun du'u ni beeku jechaadha. Kanuma baatanii kaatanii iyyitanii jechaadha. Ammas Fayyisaa Leellisaa irratti kanuma jechaadha. Duula addaa banamee jira. Duula
إيساني ربين كيسن صدادا ما تشم ربين صداتن إيه نيوك صداتن بيكم أنغونا كنا يدجرا فيسان مننا كنا يدجرا نغرغارا يدجرا مال سينغول وان برباد يودي غر مبو وان برباد يودي سمرغن كبو أكا مرغكي أكا غافتو مرغنا ما سيجي من أكا مرغكي بوسو مرغنا ما تبيك إيه وياني رابي يوم تبوليسا كوتنا ويا أنا تبوليسا كوتنا ويا تاريكا وقادي أدى وياني وجنتاتني تاريكا وقادي باب شنتما نور في الدني وقادي دمي تربان كنا نرام فني وان جنريشنين كيا وان لالي نرام فني وقادي بتو كونا رتفارسيتو لبا نم تراكيسن وجدان أرجرسيسا تراكيسن أنغونو رومور كجرا أنغونو رومور إلما أوروموت ما تو أنغو بلشون كمان أنغون إنجدي مو نيتيو كامبرتو كانميت كنيرا مويتشان أوروموت بيجي بلشاجرا بوريس بور سينانيس أورومو غافة تايتشان سأتلان كان أورومو بيجي بلشاجرا متي أكليليك أكما مليليك رتي ياتورتني حتى غافة أورومون بيجي بلشو غافة أورومون إثيوبيا كان بلشو سبا ميكا دوي من ميكا غوبامي أمة ميكا دوي تاريكان بري فميتا أيتشان إسن جزيدو كنا دبتا وانا بيوجد وان أورومون جزيه بي أورومون بيجي بلشو مال توجتني جد إسنان على مرة قلماي سنرتا أيتشان أبيجي في تاو سبا أوروموتيف أكما مليليك كاليسا سرنا مليليك كيسا تو جدميرا متي سرنا أبي كيسا وانتي هجتا مهندنو سينا أورومو كيسا تقل سينا الدنيا رتقل مايتا جالتوس جبتوس كان كوميتي اتوس أچد إيتوس أديتوس عالمني كان سيبيكو أكا أوروموت بيكو أكا أوروموت يچار رغانجر تو كناف فيسارت دابتا غربا كان بلسنا كاليس زومي رت مالكني كما ماتوري دين غدا غافا رت ابا چالا اينيو كان جدن زومي رت مالك كباتورن مالك ولت كباتورن مالك تو كمني تربن لما تربن سدوتون ايغنين اچالون وريغا ميچا كونيس وانتي مولسو تو كوجرا يچا كوتا جادا مورماني مالي إسرت دولة بنون إسرت دولة بنون فيسا كنا قد كلينكو كنا قد إيشون فايداتك كم تقعد مولي دبن فايداتك غربا كنا يوبل لستن فايدا ما ليرجت قبسا فيسبوكي تبتني قبسا فيسبوكي مت تقارت قبسا مدركة على مرات قبساي سبا ساتيف ججيرما كم في ديچان كناب ويانين فيسان اللسان جالتنو يادا ربي مالنا سن ان لا اله الا الله مدرسه ويانين اچالون جالتو اچالو اجيسفت ويانين فيسان اللسان جالتو اسني ساكما ويانين فيسان اللسان جالتنو يچال ويانين رتدوله فيسانس هريرا نغابيه كيسا غافد اوامو ميديا على مرت كان ابصورمو افان كملس فيسال اللسان لسان جالتو يچان متي يا اورومو ويانن كان جالتو كيسا ارتستوتاف اتليتوتا كيسا اينيوني ويانه دا كان غغوفني ويانه دا كان سلانني اينيوني فيسال اللسان فچالون ديسا قف فيسال اللسان في هچالون ديسا كوي كدن سنتا اوكي كناف سراد ابدا كدير سير جنجرا عبد العزيز امما كليسا وان غدمي سرت جل قبدني جورتيتا وان برباده دغرو وان برباده تون مرغ فانمان
أوفي أهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا عليكم السلام. كيفكم؟ جرتوا؟ عيد مبارك. الله يبارك فيك. كيف؟ تمام الحمد لله. وعلي فيسا كنا سي ساجرا. إيه والله قد ساجرة بيتا. نم نبي يندقر ونم نتكلم إيه بيكار. ها؟ نم نبي يندقر وإنه أجيفهم بيكمين هاي. كما تبغى ماكسيموم نما سديتني ويتو أجيفهم يجرا. No. Duraan onag shaneetu akkana godhee jedha wiyyaanee wajjin gizee wiyyaanee fi inni biyya bulchu jechuudha. Oppodiyoon biyya bulchitu. Amma immoo deebi'aniiti yoo wanni tokko bade wiyyaanee ma jedhaa oola ka biyya bulchu abiyyi yoo wiyyaanee waa balleessiti inni maali? Naa deebisi. የሀገሪቱን ደህንነት የሚጠብቀው የዜጎችን ደህንነት የሚጠብቀው ማን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር በየቤቱ ሄዶ ነው የሚጠብቀው። አዳምጡ። የዜጎቹን ደህንነት የማይጠብቅ መንግስት ከተገደለ እከሌ ነው ተገደለ፣ እከሌ ነው እንደዚህ ያደረገው፣ እከሌ ነው እንደዚህ አይሰራም። እንደዚህ አይነት ጊዜ አልፎ ነው ፋሽኑ። ቆይ ሞቱማ መነመነት ደሜ ነማ የገሙ መነመነት ነም ሆጂ ሞቱማ ፌደራላ የኙን ሆጂን ሞቱማ ፌደራላ ሆጂ ከን ገንዳን ደመኒ ኡመታ የጉደሞ dhageeffadhu. Hojiin mootummaa federaalaas ta'e mootummaa naannoo inni jalqaba nageenya biyyattii eegudha. Kan Oromiyaa mootummaa Oromiyaa gaafatama. Kan federaalaa mootummaa federaalaa kan bulchu Diradawaa Finfinnee miti. Wanni akkas jedhamu jiru biyyattii guutuu ka bulchu kan naannolee hunda bulchu. No seera feesbuukiiti miti kun seera biyyattii keessa jiru. Seera biyyattii keessa jiru. Seera barreeffamee taa'u akkuma biyya keessa jiru kan. Obboleesso ani seera dubbisellee Amaariffalleen Oromiffalleen Ingiliffalleen beeka. Itti gaafatamummaan mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaan naannoodhaa federaala. Fred. Itti gaafatummaan naannoo tuntee itti gaafatummaa olaanaa kan naannoo akka itti gaafatamummaa olaanaa akka biyyattiitti gaafatamaan federaala. Malee Oromiyaan mootii ofii qabdi, Amaarri mootii ofii qaba, Dabuubiif, Tigreeniif, Sumaaleen mootii ofii qaban. Wanni akkas jedhamu hin jiru. Hundu isaanii sheenin isaanii ishee Oromiyaadha maaliif Shimallis Abdiisaa maal hojjeta achirratti? Na dhageeffadhu dhiisi kana dhiisi dhageeffadhu. Itti gaafatama nafsee namaa baatu taga ammaa ka nafsee namaa du'e urga abiyyi silxaanatti dhufe itti gaafatama abiyyi. Ka zabana wiyyaaneedha. Osoo amma wiyyaanillee kan jeeftu taate itti gaafatamaan abiyyi maaliif isatu bulchaa jira biyya dhumete. Kan achitti dhiisi. Eebalu abiyyi manarra deemee eeguu qaba. Fakkeenyaaf maatii keetitti itti gaafatamaan si amma mana keetitti ijoollee teetitti hundaa jechuudha. Ijoollee teessan keessaa namni yoo haa ta'e itti gaafatamaan si mikniyaatum faamilii keessan irratti itti gaafatamaan si jechuudha. Waggaa 2018 irraa jalqabee gaafa aangoo qabeerraa jalqabee qabeenya biyya san keessatti badu nafsi namaa biyya san keessatti badu itti gaafatamaan mootummaa biyya bulchu dhiisi. haa ta'u namoota balleessan sana gaafa namoota balleessaa sana namoota hojjetaa jiran gaafa seeratti dhiyeessu immoo maaliif irratti duulaa jira? Namoonni waan kana balleessan polotikaa fi warra waa balleessu addaan baasuu qaba. Polotikaan dadhabnaan amma Jawaariif Baqqalaa jedhan malee oo politikaadhaan sammuudhaan caalamanii waan ta'an wallaalanii hidhan malee waan Jawaar danuu beenna yaa obboleessu. Waan Jawaar danuu beenna sooshaal miidiyaa irratti hin dubbannu alagaan dhagaa jechuudha malee waan biyya irratti hojjetames danuu beekna. Waan lammaa irrattis hojjetame danuu beekna. Kun haafu an dubbachuun fedhu waa'ee jaraa waanuma hojjetame dhugaadhuma miidiyaatu addunyaa taasisaa jira. Kana dhiisi politikaa miti wanti hojjetame jaratu wal beeku. Abiyyis
Jawaaris Baqqaleenis anaa tokko addaan hin baasu. Tokko miti. Si tokko miti. Anaa tokko si tokko miti. Tokko miti jedhe. Si tokko miti anaa tokko jarri gargar baaseen ilaalu anjara. Anaa tokko miti yoomiyyuu tokko miti anaa si afaanin tokko ta'uu hin danda'a garuu dhageeffadhu si afaanin tokko ta'uu hin danda'a garuu tokko irratti duulaa tokko jechuu hin dandeettu. Never. No mirga keeti anaa tokko Jawaaris aangoodhaa fi Baqqaleenis aangoodhaafis Abiyyis aangoodhaaf. Osoo siif tokko taate dhageeffadhu osoo siif tokko taate dhugaa wajji dhaabatta laal dhugaa. Ammas dhugaa wajjin dhaabbadheen jiraan. Obboleessoo. Namni Haacaaluu ajjeese. Dhageeffadhu. Namni Haacaaluu ajjeese. Shanee afaan Oromoo dubbatu. Tigree afaan Tigraay dubbatu jedhanii miidiyaa irratti fidanii wanti godhan. Namni Haacaaluu ajjeese nafxanyaa Amaara kana pireedi jala muri homa takka kuni gaafii homatu qabu. Mililik dhageeffadhu. Infudu kaa hin ilaalle kaa. Ani propaganda Facebook irra deemu. Waan mootummaan waan Amnesty International jira waan beesa malee Haacaaluu otuun du'iniin dura waan obboleessi. Haacaaluun otuun du'iniin dura waan social media irratti deemaa jiru. Haacaaluu ekeleen ajjeese dhiyaan wasaanii kennuu hin danda'u. Hin jiru soba. No. Taraa dubbannaa dhageeffadhu. Osoo Haacaaluu farda Oromoo mililiktu hatee. Kanaaf hin duune Haacaaluun. No. Propaganda kana dhiisaa nuti ni beenna. Qamaruusuuf dhiichisee jira sirbee jira eenyutu ajjeese. Raayyaan qumaaxaa dheedee waa hundaan reebse eenyutu ajjeese. Dhiisaa kanaa miti jaroota maqalee deemtan. Profeesaris haa ta'u, jawwees haa ta'u, jaroonni maqalee deemtan diina Haacaaluu ajjeefame wayyaaneen gatii Haacaaluun jaallanneef. Ammas Fayyisaa Leellisaa irratti kan duulamaa jiru. Wayyaanee dura harka qabee saba isaatiif falmateef Oromoon wayyaanee kaatee Fayyisaa Leellisaa irratti duulaa jirti. No. Akka Qamaruusuuf irratti dhiichisee jira. Hammoonaa Mililikiin arrabsee nam tokko namni isarratti bu'ee hin jiru. Raayyaa Abbaa Macaa dubbatee jira. Nam tokko maal dubbatte namni jedhu hin jiru. Ahmadiin Jabal barreessee jira. Nam tokko hin jiru. Haacaaluun sirna Mililik arrabseera jechuun propagaandaa. No. Hin fudhadhu abadan. Dhugaan isaa achirraa miti. Ani mee gaafii si gaafadha. Waan kanaaf deebiinaa kenni gaa. Ani fudhadhu waan kana. No, dhageeffadhu. Waraach. Ekeleen ajjeese. Amaarri ajjeese. Maal ajjeese. Oromoo ajjeesaa jiran beeka. Oromoo ajjeesaa jiran beeka. Amma wanaatti kan dhagaa jirus kan ilaalaa kanus kan. Na dhageeffadhu jedhu. Amaarri barumsa hin ajjeefne. Laal. Haacaaluun yoo ajjeefamu. Haacaaluun ajjeefamuun. Oromoo hin miidha malee Oromoo waan fayyadan qabu. Takka jedhu. Namni Oromoo ta'e Haacaaluu ajjeesuudhaaf shan illee haa ta'u. Na dhageeffadhu ka taraa eeggadhu. Shan illee haa ta'u. Ofeekollee haa ta'u. Maal illee haa ta'u. Eenyuma haa ta'u. Haacaaluu yoo du'e Oromoon hin miidhama malee wanti Oromoon argatu wanna takka akka hin jirre beekuu qabda jalqaba. Haacaaluu namni ajjeesisiise. Number one Abiyyi. Yoo barbaadde aman. Kan ajjeese natu ajjeese sababaa kanaan dhiitii kanaan natu ajjeese jedhee dubbataaruu dhiifnee ajandaa Facebook irratti namoota boojaajisuuf kan itti hojjetamu hin fudhadhu. Shari'aa waan hundaanuu dhorkaadha waan sobaa jechaa. Kan ajjeese natu ajjeese obboleessoo nama tokko natu ajjeese jedhaatuma sii miti jennee irratti falmachuu qabnamu. Sila maaliif taraa kiyyan akkennini maaliif aarta? Yoo aarte Facebookii na siifte. Hiika waan ajaa'ibaa keleen ajjeese. Ajjeese okunoo natu ajjeese waan kana fan ajjeese jechaa jira. Dhageeffadhu wal mormaa jirra. Dhageeffadhu wal mormaa jirra. Ishi. Baasa keessaa gadi bu'eedha. Isteeshinii takka booda. Amantus, siiftus, aartus, homa feete jedhi homa feete. Anaaru.
Ende maaltu na aarse kun an biyya bulchaa jiru. Kan biyya bulchaa jiru. Si galam. Kan biyya bulchaa jiru achirra jira. Kan du'e maatiin achirra jira. Kan dhugaa beeku achirra jira. Nuti social media irra jira. Social media irratti uummata mujaajessuudhaaf wanti deemamaa jiru sirrii miti jedheen falmaan. Haacaaluu ka ajjeesise bilsi kennaadha tokko na ficcisiisi waan an jedhu waan no na ficcisiisi malee si wajjin haasa'u. Okay. Na ficcisiisi. Haacaaluu namni ajjeesise number 1 bilsi kennaa. Inni jalqaba naftanyoonni fi bilsi kennaa wajji dalaydin والنمني هاجالو أجيسيسي هاجالو أكدو غودي نفتنيا كذا دي ستوكو لما فا كوي غادي توكو سنغافت أوتومفتين نفتنيا يچو ماجچون نفتنيا يچون سيرنا نفتنيا يچون بهري ميتي سيرنا يچو نما أحموزين بيبول چوچو أحموزيدان بيبول كتامله نفتنيا بهرين كابو كام ماما رباته يدو سنا lu enya naftanya njete abate itu kana ale nya kirkiralle share goda ti kotta dagaha ani bobbalesi kenya tokko ni falmina rankana kana beko kam kanafi naftanya jechuun sirna akka sirna wayyaanee jedhamu san نفط جتون إمو أحموز إنما بيابولتو جتونا نفط أنيا مالك نما أحموز بيابولتو مالي نفط أنيا أماروان بكبو مكبو أبي أما مالك بيابولتا أوكي شيء أسرتين جزيكنا نفط أنيا جتون نما يدته نما أنيونو كان بربان أوبول أوفيم بولا نما بربادة جيسي نما بربادة أنغونا بودا يوكام مارغود كنجتو أجن جزيكنا نفتنيان أنيون نميك جزيكنا نفتنيان سرنا سينجر أجرا سرنا مالي بهري ميتي نفتنيان أما موتو ماما بيبول تكان أحموزين بيبول تاجرا مالا هي نفتنيان مو كان بداكي ستا إيكا كان متى في تأجرتو نفتنيان ما كان كوي لفكاو صداتي كوي بعد دتي كان بداكي سدي ميو بليزة سدا كان في تأجر Kawwe ba da te kan obboleessa isaa kan nyaataa jiru naftanyaa jedhamu kan mootummaa aalamatu beeka kan biyya bulchaa jiru naftanyaa jedhamu. Naftanyaan ka ahmuuziidhaan sirna maqaa mootummaatiin qabatee ahmuuziidhaan biyya bulchuu siin jedhaa jira naftanyaan. Mootummaa kana filatteettaa? mootummaa kana filatteetta abachuu cufiti mootummaa kamii mootummaa abiyyiin filatteetta maatiin kee filataniiru ummanni bahee filateera maal nama maraatiin filata maal naftanyaa ofirratti filla okay waan hin filanne tokko waan lafa hin keenye tokko akkamitti gaafattare isan nu bulchaa jira ka biyya isan bulchaa jira هذا بالشام جرب لما بيجي لكن انفلن ها انفلن متى انفلن يا كم انفلن اني انفلن نندي جراجرا بوري فلچو داف مليا دافي مت كنافو بوري نابلشا جديتن فلچو فندي ماجرا غرفون درات kanaafuu naftanyaa jechuun akkasiin jedhe sani abiyyi naftanyaadha abiyyi ka haga ammaa hoo xiqqaate oromoo 10,000 yoo ajjeese jira abiyyi jaalattus jibbitus amantaan oromoo addaan qoodee dhageeffadhu amantaan oromoo addaan qoodee godinaan addaan qoodee divided and the rule waan wayyaaneen hojjatti inni illee deebi'ee applic wanni godhaa jira sigalee okay Wada jira. Har'a deebi'ee. Okay, waan wayyaaneen hojjettu yoo ta'e wayyaanee wajjin hiriiruu maaliif barbaachisa jechuudha. Har'a deebi'ee wayyaaneen immoo uummata keenya wayyaanee maali maqaa wayyaanee si baasa. No, wayyaanee wajjin hiriiranii wayyaanee wajjin hiriiruu maaliif barbaachise? Abiyyiin kaasuu yoo ta'e abiyyi ilma Oromoos haa ta'u ilma kaanis haa ta'u
wajjaanee wajjin hiriiruun maaliif barbaachisa? Abiyyi Na dhaggeeffadhu baasa keessaa bu'eera. Baasa keessaa bu'ee jira na dhaggeeffadhu. Okay, manni Oromoo miiliyoonni 50 baasa amma dhaggeeffadhu baasa keessaa bu'ee jira. Baasa keessa waan tureef sagalee gadi qabate. Laal dhaggeeffadhu. Yoo Abiyyi silxaa aangoo gadi dhiise malee uummanni suni maal goota biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun nagaan argattu. Akkamiin akka nagaan arganne si hima. Itoophiyaan nagaa argattu dhaggeeffadhu jedhe dhaggeeffadhu nafichisi Itoophiyaan nagaa argattu yoo Abiyyi silxaana gadi dhiise. Faashinii faashinii jaarraa 19 deebisee ummata irratti fe'ee haati xiyya nugusa. Ihe mahayim nama kana kawa tokkon beene aki tara kolonera warana keessa fidani doktora jedha wanni qabate ka forjidi dalaysiise umri isaa wajjii fi barumsa isaa wajjii yoo albira fidan wan barnoonni isaa forjididha kanatu biyya bulcha nama dubbate isa dura dhaabate bulu hinidha lamma ma bayen dubbanne wajji hojjetani maaltu bayee dubbatu dogge lamma hago manni ni beena maaliif yoo barbaade sitti hima lamma maal hin dubbanne Juhar ni beekna waan number 1 Juhar number 1 politika dan isamoe jennan waan godhu dhabe jennan mata rukusa jennan sababa kana haacalu wajjisiise sababa kana anjara hiise haacalu sababa haacalu yoo xiqqaate nama kuma diidami sadii madaay nama kuma diidami sadii kamades dhaggeeffadhu nama kuma diidami kasa sadii kamades shaneedha himika nama dibba shanii ka fixe shaneedha wayyaane kanaan dura viidiyoo tokko jedheen dure ji'a 7 ji'a 8 wayyaane biyyan bulchuu bar wayyaane yoo fixe itti gaafatamaan yaa boleessoo sitti dhima kanaan dura viidiyoo tokko jennee naannoo Oromiyaa keessatti maqaa qeerrootiin naada geeffadhu hin danda'amu wanni akkas jedhamu tasumaan danda'amu wanni akkas jedhamu tasumaan danda'amu jechuudha. Ka biyya bulchaa jiru eenyu bilchiginnaadha. Bilchiginnaan nagaa uummataa eegu haga gaafa kontiraat ofii fixuutti bilchiginnaan yaa obboleessi. Manarra deemtee? Mana deemtee eegdimoo naannoo mootummaan addunyaa mootummaan biraa akkamitti biyya eegee nageenya zeegaa salaamin xabbiqoo akkamitti jiraataa ture mootummaan biraa jechuudha. Akkamiin qawweedhaan abiyyi jammaree jira qawweedhaan eeguu jaalala diddamiti jaalala diddanii nagaa diddanii jijjiirama diddanii sammuudhaan wal mormuu diddanii didame miti ichi qawweedhaan nama balleessananii dheedhee jira. Jaalala lageeffadhu inni jechuun waa lamaan biyya bulchuu barbaade inni tokkoffaan ahmuuzii inni lammaffaan arraba waan jedhamu waakii daa'ima ofiitu nama amansiisu arrabaan nama amansiisuu dhiisi baxaamii kijiba wushataam wuqatis beeku igalaami baada akkamitti biyya bulcha akkamitti ummata kanaan tokko ta'ee deemu Tigreen dhaggeeffadhu osoo inni bakkula maxaaxishii ta'uu baate Tigreen irraa osoo inni jiru fotoquu deemtemi kunoom filannoo silaa garuu isa itti gaafatamu bulchaan biyyaa isa sigalaami asii Oromiyaa keessaa akkasi akkati beektu kan sigaleemi maal filannoo jedhanii eenyu jira addunyaa keessa waan akkanaa jiraatee beeka meenaa himi addunyaa kana keessa wanni akkana akkasumaan jiru bakkeenis kunooti ni ilaalla. Fardis kunooti bakkeenis kunooti ni ilaalla ilaa abiyyi nagaa kenna yaadaan wal mormaa jedhe yoo nagaa harka okay deemtee jirta galatoomi yaada keetiif obboleessoo galatoomi yaada keetiif yoo se nitorkii yoo si baasen beeku obboleessoo sittan hima abiyyi maal jedhe yaadaan wal mormaa jedhe yaadaan wal mormi sammuudhaan wal mormi biyya bulchuu yoo barbaadde gara nagaadhaan qabsaayi aangoo
yoo ummanni si file si ammadhee si dhungadheen aangoo sittan kenna jedhe. Hin barbaannu wayyaanee wajjin hiriirraa. Hin barbaannu wayyaanee wajjin harka dhoofna jettanii kan kaatan isin. Miti yaa obboleessu. No rakkoon hin jiru obboleessa keenya. Rakkoon hin jiru. Taa dhugaa wajjin wala gargaarru. Mirchaadhaan dhugaa jechiidhaan hin fuunu qawweedhaan ni fuuna. Hello. Hayyee saahiba maqaan keenyu sin jedhan akkami nagaa. Haala wasaalan. Nagaa jirtaa. Hello. Lubbaddu obboleessu. Hello. Hello ndageessu. Dhagahaan jira dubbadhu. Hayyee maal jettanii dhaabbadha isin dhiiga Oromoo kanarra tarkaanfattaniituma asirraa hojjettanii abiyyi jettanii maaluma boo saahiba kiyya. Barra dhiiga Oromoo irra dambaattee jedha. Dhiiga Oromoo dhangalaasaa dhiiga Oromoo irratti nagadaa sittan hima. Dhiiga Oromoo dhangalaasaa dhiiga Oromoo irratti biizinasa godhaa dhiiga Oromoo irratti nagaddan jedhin. Dhiiga Oromoo irratti kan dalagaa jiru eenyunni? Oromoo kan walitti dhahaa jiru eenyunni? Oromoo kan addaan qoodaa jiru eenyunni? Ni dhageessaa obboleessu kamaan. Eenyunni ajjechaa malee kan hin amanne maaltu hojjetamaa jira? Ilaalaa jirra. Miidiyaan sirka jiru nirkas ni jira jechaadha. Dhugaan eessarra jira ilaalaa jirra jechaadha. Maaltu hojjetamaa jira ilaalaa jirra jechaadha. Ummata kan nagaa dhowwaaru eenyunni? Amma immoo dhiiga ummata Oromoo naa jettaa. Ummanni dhiiga isaatiin jijjiirama fidee jira. Dhiiga isaatiin dhiiga meeqa dhangalaa'e jijjiirama dhufee jira. Jijjiirama kana hin fudhannu jettanii wayyaanee wajjin kan hiriire eenyunni? Taarika waggaa 27 beeku dhiiftanii taarika waggaa 150 waan wayyaaneen isinitti kenne fudhattanii kan deemaa jirtanu eenyunni? Nuyi immoo isa kan dhugaan eessarra jira? Dhugaan Abiyyi harka jira. Dhugaa bahaa jirti. Maa sabdamtu isin? Dhugaan haqni dhiigni kaleessa gannamme bahaa jira. Dhiigni kaleessa gannamme bahaa jira. Ifatti mul'achaa jira jechaadha. Maqaa qeerrootiin daldalachuu, maqaa qeerrootiin miidiyaa adda addaarra bahuu, maqaa qeerrootiin maallaqa qabachuu, meemee qeerroo kaleessa jijjiirama kana fiddeef nam tokko waa kennee beekaa? Kaleessa reenfa ilma ishii maallaqaan bittee kan awwaalatte nam tokko waa gargaaree beekaa? Qeerroo kai qabsaa'e qeerroon moonyiidhaan ni qabsaa ni du'a. Ata sirra teessee ni iyyite jechaadha. Kaleessa reenfa ilma ishii maallaqaan kan bitte wayyaanee irraa jechaadha awwaallachuuf kan bitte harmee kana namni gaafatee jira? Takka meemee maallaqa tokkollee isii kana haa gargaaru reenfa ilma ishii kan bitte waggaa 27 keessatti isa waggaa 150 fiddee maaliif naa himtaan? Waggaa 27 kan na fixaa ture, kan na ajjeesaa ture, kan biyyaa na baase wayyaanee wajjin harka wal loohaa wayyaanee wajjin hiriirtee waa meeqa dabarsinee jirra? Waggaa 150 buutee isarratti iyyite jechaadha. Ana kan barbaadu waa'ee wayyaanee isin wayyaanee wajjin hiriirraan nuti immoo biyya keenya Itoophiyaa ni eenna jechaadha. Itoophiyaa ni eenna jechaadha. Injiru dhugaan isaa dhugaan eessarra jira? Aalamni beekaa jira. Qeerroon biyya keessa jiru sirriitti dhugaan eessarra jira? Beekanii jiru jechaadha. Kanaaf gizee sadi hiriira nagaa waamtani. Gizee sadi hin baanu jedhani qeerroon biyya keessa jiru jechaadha. Hin baanu jedhani. Hin cufnu karaa jedhanii jiru. Dhugaan achirra jechaadha. Qeerroon biyya keessa jiru hin baanu karaa hin cufnu jedhanii jiran. Maal goo ture? Kaleessa maqaa qeerrootiin nagadamaa ture. Haddas maqaa qeerrootiin nagadachuun hin ta'u. Jijjiire. Kaleessa naftanyaa minilik. Naftanyaa jechuun akka turgumii obboleessi koo amma dubbatee jira isarratti isin hin dubbadhu. Dhugaa fidaa malee sobarratti wal gargaaruun hin ta'u. Sobarratti duula adda addaa baranii kaleessa Hacaaluu arrabsaa turtan. Hacaaluu arrabsaa turtan. Footoo isaa garagalchaa turtan. Har'a immoo Leellisaa Fayyisaa jalqabdanii jirtu jechaadha. Isin amantaadhaan kan wal qoodaa jiru eenyunni? Islaamaa Amaaraa naftanyaadhaan jirtanu sheekota keenya. Yaasin Nuuruu footoo garagalchaan turanu, Abubakariin footoo garagalchaan turanu, isin wajjin dhaabbanneeti moo?
Ya ustaazota musliimota addaan kan qoodaa jiru eenyunni? Musliima nafxanyaa kan jedhaa jiru eenyunni? Ustaazota keenya jechaadha. Nu islaamni akka tokkotti beenne. Islaama Oromoo, Islaama Amaaraa, Islaama hin jedhamu. Islaamni Islaama jechaadha. Eenyunni footoo ustaazotaa kan garagalchaa jiru? Maaliif? Eenyunni? Amaaraa? Kiristaana Oromooti? Ijoolleedhuma musliimaati jechaadha. Isin beennaa maqaa keessanis ni qabna jechaadha. Akkamitti isin wajjin hiriirree gara fuulduraatti deemuu dandeenya? Dhugaan isaa kana jechaadha. Ustaaz Yaasin Nuuruu nafxanyaa hidhee kan arrabsaa ture eenyunni? Muftii Islaamaa kan ta'an, sabaan Amaara kan ta'aniif kan arrabsaa ture eenyunni? Miidiyaa irratti bahee. Abubakariin kan arrabsaa ture eenyunni? Raayyaa Abbaa Maccaa kan arrabsaa ture eenyunni? Kiristaana Oromooti? Musliimuma Oromooti. Kan arrabsaa turtan jechaadha. Amantaadhaan addaan qooduu, gandummaan addaan qooduu, ustaazota bahanii arrabsuu, beekaa irratti duula banuu, akkamitti jijjiiramni fide? Kaleessa wayyaaneen biyyaa nu baase, adda wayyaanee wajjin harka dha'uu, wayyaaneen addaa hiriira Oromoo dhuftee Oromoo kaafa arrabsitu, isin ciicacha akkam qabne, isin ciicattee beekuu hin dandeenye jechaadha. Ciicannaa uummata miiliyoona 50, miiliyoonni 5 isin ciicatee hiriira bahee isin wajjin down abiyye. Isintu wayyaaneedha dabarsee kenne jechaadha. Kana dhugaan achirra jira hin jiru jechaadha. Dhugaan achirra hin jiru jechaadha. Maayikii kennitanii down abiyyi kan jettu wayyaane gaaf tokko hiriirani wajjin baatee beetti, gaaf tokko walgahii beette, gaafa irrachaa irratti uummanni dhumu eessa turtan isin? Isin gaafattanu ture? Baandiraa jaraa uffattanii dhuma argesh tagadaalaa gaafa jettan Oromoo gaafattaniittu Oromoo beekaa Oromoo irratti duula kan bantan. Hacaaluus kan ajjeesise wayyaanee wajjin taatanii isin jara Isqeel Gabbisaati maqaa isin ifadhaan. Naakassasu naayisisu. Isqeel Gabbisaadha ragaa kan arguutuu isaa Afrikaa qaba jechaadha. Gaafa Rabbi dhugaa baasu ni baati jechaadha. Dhugaa gaafa Rabbi baasu ni baati jechaadha. Kan qabame kan hidhame natu ajjeese sababaa kanaan ajjeeseedhaa jira. Sababaa kanaan hin Hacaaluun ajjeeseedhaa jira. Siimiti dhiisi. Siimiti naftanyaatu ajjeese giddiidhamo. Natu ajjeeseedhaa jira kan ajjeese. Natu ajjeese sababaa kanaafan ajjeeseedhaa jira. Siimiti. Nuti waan barbaannu ajandaa barbaannu. Ajandaa barbaadu irratti waan kana oofuu qabna jettaniiti kan oofaa jirtan. Malee dhugaa isaan wallaalle. Rabbiin immoo tokkoon si gaafata jechaadha. Enough. An soban deeggaru. Soba irratti hin dhaabbadhu. Dhugaadhuma waan natti mul'atu tokko dhugaan isaa eessarra jira jedhee dhugaan barbaada malee gandummaas hin qabu, maalummaas hin qabu, namni na jiraachisu hin jiru, namni na dubsisu hin jiru, Rabbiin tokkicha. Kanatti namana. Rabbiitu biyya kana naa fide, Rabbiitu sooshaal miidiyaa akkam fayyadamu naa kennee jira kan kooti. Dhugaa malee sobarratti abadan isee wajjin hiriiruu hin dandeenye. Indee dhugaa namni ajjeese kan dubbata amma kaleessa waan godhamaa ture. Kaleessa waan Hacaaluu irratti wanti godhamaa ture. Hammas immoo Fayyisaa irratti godhamaa jira jechaadha. Fayyisaa irratti kaleessa Hacaaluu irratti wanti godhamaa jira. Har'a Fayyisaa irratti gaggeeffamaa jira jechaadha. Duula Fayyisaa irratti bananii jiru jechaadha. Ustaazota balleessuudhaaf shira meeqa xaxamee jira. Eenyu yoo jettan ustaazota Raayyaa Abbaa Maccaatiif, Raayyaa Abbaa Maccaaf, Ahmaddiin Jabaliin jaroota balleessuudhaaf shira akkamiitu hojjetamee ture. Rabbii amanatu Rabbitu bilisa jara baase malee. Eenyunni Kadiiri Lamuumaa maallaqa guuraan turre, odeessaan turre, ustaazonni qabamanii jiru, maal ta'anii jiru, eegaan akkana maal waan meeqa odeessaa jira. Dhugaan achirra jira dhagaye. Eeyyee waa danuu beekne jechaadha. Maaliif beekaatuma dhiifne maree obboleeyyan. Dhugaan isaa achirra hin jirtu. Dhugaa malee sobaan nam tokko faana dhaabbatin yaa obboleetti. Yaa obboleessu dhugaa kee baradhu. Dhugaa deeggari sobaan hin deeggarin. Sobaan hin deeggarin sobaan maallaqa hin baasin. Dhugaa wajjin immoo yoomiyyuu deemu. Abiyyi balleessaa qabamoo
nuti abiyyi ni gaafanna gaafiin oromoo hin deebine kan hin deebine jira ni gaafanna gaafii oromoo sirnaa feeraan gaafachuudha malee gaafii oromoo wayyaanee waggaa 27 maaliif hin deebifne ree adda wayyaanee wajjin hiriirtu hin gaafattanu wayyaanee wajjin gaafa harka wal qabattan hin gaafattanu waggaa 27 gaafii keenya maaliif hin deebifne jettanii hin gaafattanu miidiyaa jaraarra sa'aatii 24 kan akkaneettanii ta'urraayi hin gaafattanu waggaa 27 gaafii keenya maaliif hin deebifne jettanii maaliif hin gaafanne maaliif hin gaafanne kanaaf yoo gaafii qabaatti seeraa feeraan nuuf deebise inni eeggachaa jira paartiin abiyyitu ni deebisa gaafii abiyyi kun gaafii keenyaa miti ilma oromooti gaafii abiyyi kun gaafii abiyyitu deebisuu qaba jechaadha kun gaafii abiyyi nutu feesbuuk irratti miti feesbuuk irratti waggaa 27 qabsoofteetii miti kan jijjiirama fidde abboleetti qeerroon umurii 3 waggaa 3 amma waggaa 8 biyya keessatti taankii dura harka marseeti kan jijjiirama fidde oora maaraa hundeesse dhiigni amaaraa dhiiga oromooti dhiigni oromoo dhiiga amaaraati jedheeti jijjiirama kan fidde isinii miti feesbuuk irratti kan fiddan dhugaan saachirra jira jechaadha naftanyaa jedhe naftanyaan gizee kana naftanyaan eenyuun ni bari kana qaanuu dhugaa isaa baradhaati deema duula obboleessa keenyarraa dhaabbadha isinii namni paartii biltsiginnaa deeggaru akkuma barbaadeen badhaadhina isiniin jedhan biltsiginnaas haa ta'u badhaadhinas haa ta'u eenyuun haa ta'u paartii filatamuuf gara fuulduraatti deemaa jira yoo barbaade filadhu yoo barbaade dhiisi waan barbaade filadhu kana yoo deeggarre ati kana ati sana ati maali ati kana jechuun faayidaa tokko hin qabu jechaadha faayidaa tokko hin qabu duraan dursa yaa obboleetti duraan dursa yaa obboleesso dura naannoo baate sana ija keetiin ilaali biyya ormaa idda baate waggaa meeqa maatii baateef maal goote baadiyyaarraa gara magaalaatti deebifteetta maatii kee baadiyyaarraa gara magaalaa deebifteetta dukkanarraa ifaa gooteettaani kana hojjedhu hojiin kee kana hin falmita qeerroodha goo'e qeerroon nagaa qeerroon dhugaadhuma irratti dhaabbatee jira jechaadha qeerroon nagaa qeerroon dhugaadhuma isaa qabatee jira jechaadha maqaa qeerroo qabaattanii ummata boojaajessu maqaa qeerroo qabaattanii ummata waliin dha'u maqaa qeerroo qabaattanii sabaaf sablammii waliin dha'u maqaa qeerroo qabaattanii oromoo addaan qoodu gandaan moggosu aangoo yookaan oromummaa isintu kenna oromummaa isin nurkaa fuudha naftanyaas isintu kenna waan ne bere geemsa inni kuni waan faashiniin isaa darbe gizeen ifaadha gaafiin oromoo hin deebine wanti hin deebine jira jira mootummaan isa manee jira sirnaan deebi'e malee kaazinaa miti yookaan baankii keessa harka naqeeti kan dhokate baasee isiniif hin kennu gaafii oromoo deebi'uuf wareegama kaffaluu hin qabne isiin aangoo barbaaddu qabsaa'e aangoodhaaf immoo namni ni hidhama ni qabsaa baddaa keessa dhokata waan barbaadetti qabsaa jechaadha aangoo isin fudhattanuuf indee ganda kootu biyya bulchuu qabaadha kun ganda kootu biyya bulchuu qabaa kottaa ganda keenya irratti liiraa oromummaan nu bira jira oromummaa nuti isinii kenna yoo nuti isinirraa fuune oromummaa fudhadhu akkasi wanti dhufu hin jiru jechaadha dhugaan yoomillee hin badu rabbitu dhiiga kaleessa gannaqame ifa taasisaa jira dhiiga kaleessa waggaa 27 gannaqame rabbiti ifa baasisaa jira ifaan eenyurri dhiiga maqaa qeerrootiin maallaqa meeqatu walitti qabamaa ture qeerroo kanaaf qeerroo biyya keessa jiranuuf maaltu godhame qeerroo wareegamaniif maaltu godhame meemeenatti qeerroo miiliyoonota wareegamaniif 5,000 ol kan wareegamaniif sidaan tokko dhaabbatee jiraani sidaa tokko elaa mootummaa naannoo oromiyaa yookaan immoo ijoollee daasporaa kan taatan sidaadhuma tokko wareegamtoota qeerrootiin sidaa qeerroo dhaabdaniittu kaleessa kan wareegamaniin
harmee reenfa ilmasii kan maallaqaan bitte gargaartaniittu reenfa ilmasii kan maallaqaan bitte awwaallachuuf jechaadha. Beekaa deemna waadanu dubbachuuf. Beekaa irratti duuluun dippiloomaadha kanaadha digiriidha kanaadha no. Dhugaa isaa barachuuf dhugaa baradhu. Dhugaa malee sobaanis gandummaan waa tokko inti ba'u hin jiru. Dhugaa bari dura. Maaliifan deeggara Abiyyi dhufe waggaa 2 keessatti maal godhe dhiilaan? Maal godhe? Naannoo kami kan maraataa jira? Naannoo kami? Ni beenna naannoo kamitu maraataa jira? Naannoo kami ni beenna kun? Dhugaan isaa maanni? Dhugaan isaa naannoon keenya biyya bulchuu qabu kan biraa miti. Kafaawoon biyya bulchuu qabaadha. Kafaawoon biyya bulchuu qabaadha miti. Addi bilisummaa Oromoo waggoota hammanaa kan qabsaa'aa jira. Jirtu maqaa adda bilisummaa Oromoo immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffattanii baatan kan deeggartan immoo kafaawoodha. Tokko ajandaan adda bilisummaa Oromoof ajandaan kafaawoo tokkoo miti jechaadha. Kana biyyis tokkoo miti jechaadha. Dhugaan isaa achirra jira jechaadha. Deeggartoota adda bilisummaa Oromootii miti isin. Maaliif alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffattanii hiriira baatu? Deeggara adda bilisummaa Oromootii miti isin. Jawaaris deeggara adda bilisummaa Oromootii miti. Paartii kafaa'ootti aangoo fudhachuuf.